kadhata godhameef gaarii goone galateeffannaa obboleessa kadhata nu godheefis galata waaqayyo si haa eebbisu jedhaati. Kaleessa qorannaa kennaa tokkoffaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 irratti especially lakkoofsa 2 amma 4 ka jiru irratti xiyyeeffannee turre ergaan gabaabaan cuunfaan lakkoofsa 2 hanga 4 jiru an akka dubartii duudaa takkaatti Kiristoosiif isin qaadhimeera. Dhugaa itti qabamtanii itti qaadhimamtan kanarraa seexanni akka heewwaniin gowwoomse akka isin gowwoomsineef garaa qulqulluusa Kiristoosiif bantan irraa akka isin kaachifneef nan sodaadha erga jedhee ka'een booda wangeela haaraa hafuura haaraa akkasumas Kiristoosii kan biraa hafuura kan biraa wangeela kan biraa akka isin obsitaniif nan sodaadha erga jedhee ka'een booda hin obsitu erga jedhee isin jedhee maalidha erga wangeela biraa jedhee wangeelli inni dhugaan Kiristoosiin inni dhugaan hafuurri inni Phaawulos lallabe inni dhugaan maalidha waan jedhu badhinaan laalaa turreerra. Isa kutaa tokkoffaa kanaa keessatti argineerra jechuudha. Warroota internet fayyadamtaniif online jira. Isa qorachuu baaybiliidhaan wal bira qabnee waan nu asii qoran isin ammoo baaybilii wal bira qabaa akka warra Beeriyaa wal bira qabaa laalaa akkasitti qoranna jechuudha. Lakkoofsa 5 irraa itti fufna. Ani karaa tokkoon illee ergamoota warra hundumaa irra caalan kanaa gaditti wannan ilaallamu anatti hin fakkaatu jedha. Ergamoota inni jedhu namoota tajaajilan jechuudha. Ingiliffisaa epistles jedhaayyuu. For I suppose I was not a white behind the every chiefest epistles. Chiefest isa irra caalu ergamaa yookaan hojjettoota isa irra caalanii gadi miti ani jedhaayyuu. Dubbii nama dhageessisuutti bartuu yoon ta'eyyuu beekumsatti bartuu miti. Nuyi kun karaa adda addaatiin waan hundumaatti isin biratti akka beekamu gooneerraa. Ani wangeela waaqayyo gatii malee wannan isinitti lallabeef akka isin ol qabamtaniif gad of deebisuu kootiin cubbuu hojjedheera jedha. Asirra laala kallattii wangeela dhugaa inni lallabu gadi jedhee isa lallabu ol qaba jechuudha. Faallaa wangeela biraa inni Phaawulos jedhe isa kanaa wangeela biraa. Wangeelli biraa kan bara kana lallabamaaru inni tokkoffaani nama lallabutu warroota lallabantu maal ta'a olol qabama. Olol jedha. Ofii olol jedhanii nama gaqqabu namarraa waan kaan saamu wangeela biraati kun. Wangeelli inni dhugaan inni Phaawulos jedhu wangeela abbaan lallabu ofii gad jedhee dhiphatee namoota dhaga'aniif iddoo addaa laatuudha akka Phaawulos jedhaaru. Kan of gad deddeebisee jechuudha. An gad jedha akka Yohaannis Cuuphaan illee maal jedha an gad jedhaati maal ta'e jedheen ol jedhi. Akka lallaba bara kanaatti garuu namoonni lallaban ol jedhanii mul'achuu barbaadu jechuudha. 8 gargaarsaan isaan irraa argadhuun isiniif hojjechuudhaaf waldoota warra kaan saameera jedha. Warroonni waldaa biraa gargaarsanaaf godhaa turanii angaruu isin irraa gargaarsa kana barbaanne kallattiidhaan maalan godhe jedhaa iddoo biraatti gargaarsa argadhuun isin immoo tajaajilaa ture. Isin bira utuun jiru yeroon waa dhabetti obboloota warra Maqedooniyaa dhufantu wanta na barbaachisu na danda'e malee an nama tokkottiyyuu ba'aan taane akkuma an kanaan dura eeggadhe garuu fuula durattis ba'aa akkasinitti hin taane nan eeggadhaa jedha. Tajaajilli inni dhugaan maal jedha kanaan dura boqonnaa tokkoffaa Qorontos keessatti qorannee ture. Tajaajila eebba argadhe kana bishaan akkatti na jalaan nanneef otooma waa'ee sangaa qotu afaan hidhuun hin barbaachisu jedhee namni sanyii facaasu ija isaa hammataa jedhee erga dubbatee ka'een boodatti utuma kana gochuu danda'uyyuu jedha Phaawulos. Ani tajaajila kootti akka bishaan na jala hin naqamneef nama tokkotti iyyuu maal ta'uu hin barbaadu jedha. Ba'aa ta'uu hin barbaadu. Ba'aa ta'uu hin barbaadu jedhee of eeggadhaa jedha. Namoonni addaa takka tajaajilanii jennaan takka faarsanii jennaan takka waa godhanii jennaan kennaan agarsiisaan kennamni jedhan harka duwwaan tajaajilu jedhan. Kana wanti godhuuf Phaawulos 10 irraa akkana jedha. Dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti jedha. Bu'uurri hundeen kiristaanummaa ishee kanaadha. Dhugaa eenyu Kiristoos isa na keessa jiruudha. Eenyutu nu keessa jira obboloota koo? Eenyutu nu keessa jira? Qolaasiyaas 1:27 irratti kanaan duras qorataa turre ammas irruman deebi'a. Qolaasiyaas
tokko 27 irraa walumaa qabnee dubbifna yeroo hundumaa waan dubbifnee nu nuffisiisu miti. Dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan dura maal ta'ee ture? Dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaanitti maal ta'eera? Mul'ifameera jedha. Icciita yoo jedhame isa kana waa'ee icciitaa immoo tokkoffaa Qorontos yeroo qorannu warra dhugaa kanan barinitti dubbiin icciita malee warra Kiristoos hin amananiif wanti hundinuu maal dha? Ifaadha. 27 irraa Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isin keessa jirudha jedha. Innis ulfina isin argachuuf jirtanii maal keessan jedha? Abdii keessanii jedha. Ergaa Ladooqiyaa keessa ergaan sodaachisaan tokko 3:20 irratti Kiristoos eessa dhaabadhee balbala dhadhaara jedha. Balbala dhaabadhee jedha. Kana jechuun keessan seenneeyyu obboloota koo. Ergaan Ladooqiyaa ergaa baay'ee sodaachisaadha wanti ta'eef isa kana. Maal gochuu qabna nu'u? Balbala dhaadha'uun Kiristoos maal ta'uu qaba? Hafuu qaba jechuudha. Balbala dhaadha'uun taatee eessa seenuu qaba? Keessa keenya seenuu qaba. Keessa keenya kan seenuu danda'u Kiristoos qofa jechuudha. Sababni maal ta'eef? Waan namummaa qabu, waan eenyummaa kenna beeku. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti. Sababni isaa Galaatiyaa 2:20 irra maal jedha Phaawulos? Kanaan booda naa miti kan jiraatu eenyutu na keessa jiraata jedha. Kiristoos Galaatiyaa 2:20 irra. Kanaaf dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti. Hundi keenya qixa kana guddachuu qabna. Kiristoos isa na keessa jiru jechuu danda'uu qabna. Namummaan isaa nu keessa hafuurri Kiristoosii jechuudha. Waaqummaan Kiristoosii eenyu keessa? Abbaa keessa. Kanaaf maal jedhaa? Wangeela Yohaannis 14:20 irratti akkuma kanaan dura illee dubbisaa turre gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa an isin keessa akka jiru beekuuf jirtu jedha. Gaafas ana abbaa koo keessa waaqummaan Kiristoosii waaqummaa abbaa keessa isin immoo ana keessa namummaan keenya namummaa Kiristoosii keessa ani immoo isin keessa namummaan Kiristoosii nu keessa. Kana desire of agein hawa baroota irratti clear godhee lafa kaa'a. Kiristoos wanti namummaa uffateef divinitiin isaa divinity abbaa wajjin humanitiin isaa namummaa tuqee Kiristoosiin keessatti namummaaniif waaqummaan maal godha? Wal tuqa jechuudha. Kun Phaawulos yeroo dubbateetiin jedhu dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti jedhee dubbateetiin jedha jechuudha. Dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti. Of jajuun koo kun kutaa biyya Akaayaatti na duraa hin cufamu. Wannan isin hin jaallanneefan akkas jedhaa. Waaqayyo beeka isin nan jaalladha. Waa'ee of jajuu namni tokko yoo of jajuu barbaade of jajuun koo kuni kutaa biyya Akaayaatti na duraa hin cufamu jechuun achitti dhugaa koo beeku, wannan itti lallabu beeku, dhugaa ana manu beeku, dhugaa an ittiin of jaju beeku jechuu barbaade. Of jajuun keessa maalidhaan haa ta'u jennee turre kanaan dura Ermiyaas yeroo qoran. Ermiyaas 9:9 lakkoofsa 23 Waaqayyoon beekuudhaan exactly 9:24 irraa Waaqayyo namoonni ogeessi ogummaa isaatiin of hin jajjin. Inni jabaanis jabina isaatiin of hin tuulin. Inni badhaadhaanis badhaadhummaa isaatiin of hin koorin. Namni an Waaqayyo akka ta'e beeku lafarratti gaarummaa qajeelummaa fi firdii qajeelaa akka godhu hubatu isa kanaan maal haa godhu jedha? Of haa jajuu jedha. Phaawulos kanaaf biyya Akaayaatti of jajuun koo na dura maal hin ta'u jedha? Hin fudhatamu jechuun eenyummaa koo beeku, ergaatti amanu beeku. Garuu yeroon kana jedhu jedha 11 irratti yeroon kana jedhu waan isin hin jaalanneef akkas jedha miti. Waaqayyo beeka isin nan jaaladha. Namoonni warri kaan of jajuudhaaf fuchaa argatanii isaan wajjin karaa tokkocha irra hojjanna akka nuun hin jenneef gochuudhaaf jedha. Namni tokko maal godhu? Of jaju. Kanaaf isaan wajjin yeroo fuchaa argatan maal godhu? Of jaju. Isaan wajjin karaa tokkocha irra hojjetan akka hin jedhamneefi akkuma ana amma hojjechaa jirutti ittuma fufee nan hojjedha. Jarreen akkasii kun ergamoota sobaati. Warri maal godhan? Warri of jajan, warri of tuulan, beekumsa ofiitiin tajaajila ofii godhanii annan kadhadha, ebaluu haa kadhatu yoo jedhanii isaan waaman ka iddoon addaatti dhagamu. Yoo ebaluu naa kadhatu malee namni jedhee kottu naa kadhatu jedhuun bakka iddoon biraatti dhagame. Kottu sii kadhadha. Akkana sii godhaa maallaqa akkanaa galchi isinii kadhanna onlaayinii amma ammoo rakkina guddaadha. Namoonni baay'een maal godhu? Isinii kadhanna rakkina keetu sii furama adda maal taateetta gargaarsa akkanaa godhi
tajaajila yeroo tajaajila jala bank account barreessa. Waaqayyo nu gargaaru. Jarreen akkasii kun jedha Phaawulos. Ergamoota sobaati jedha. Hojjettoota nama gowwoomsan. Ergamoota warra Kiristoos waame fakkaachuudhaaf warra wallaalchifatanidha. Isaan kun warra Kiristoosii biraa lallabanidha. Warra wangeela biraa lallabanidha. Warra hafuura biraa lallabanidha jedha. Seexanniyyuu ergamoota ifaatti fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuuf kun waan dinqisiisu miti jedha. Isaan kunniin tajaajila hojjettoota dhugaatti fakkeeffamu. Kanaafan jedha biyya Akiyaatti hojjechuun kun jalaan cufamu asitti garuu of waan nan jajuun qabu sababni isaa warra nu fakkaatanii tajaajilantu jira waan ta'eef jedha. Kanaaf hojjettoonni isaan akka fakkeenyaaf Phaawulos akka Kiristoosiin fakkaadhe na fakkaadhaa yeroo Phaawulos jedhu isaanis maal jedhu na fakkaadhaa jedhu. Phaawulos dhugaatti jireenyi isaa jijjiirameeti kan inni akkas jedhe. Warri kuwwan immoo fakkeessuudhaaf yeroo isaan jedhan hojjettoota oluuf qaban akka ta'an kasobaa akka ta'an kanaafan of jajuu koo itti dhiisee jedha Phaawulos. Kanaaf hojjettoonni isaas hojjettoota qajeelinaa fakkaachuudhaaf yoo wallaalchifatan kun waan guddaa miti gara dhumaattis waan hojii isaaniitiif ta'u argachuuf jiru jedha. Kanaan dura waan tokko isinii kaasaa ture. Har'aa seerri maal nun godhu? Nun fayyisu miti? Seerri eenyu nutti agarsiisa? Waan kana waan irra deebaaruuf qabaayyuu. Seerri Kiristoosiin nutti agarsiisaadha. Seerri uf ilaalledha malee waan tokko wanti nu godhu hin jiru. Wanti nu godhu gara Kiristoosiin nutti mul'isa duwwaa. Gara Kiristoosiin nutti mul'ise akka isaan fayyinuuf akka isaan qulqullummaa isaatiin. Fakkeenyaaf Kiristoos maal kennaaf nuuf du'e? Cubbuu keenyaaf nuuf du'e. Namoonni baay'een seerri badeeraa qameeraa jedhanii barsiisu. Okay. Yoo seerri qameera kan jedhan ta'e Kiristoos waan isaaniif du'eef hin beekanii jechuudha. Sababni isaa cubbuun cubbuu ta'uu isaa maalidhaan beeknu? Seeraan beekama waan ta'eef. Cubbuun seeraan beekama. Kiristoos immoo cubbuu keenyaaf nuuf du'e. Yoo cubbuun beekne immoo Kiristoos maaf naaf du'e waan jedhu waan beeknu qabnu jechuudha. Kanaaf maal jedhaa namoonni akkasii sun har'a fakkaachuudhaaf yoo wallaalchifataniyyuu kun waan guddaa miti gara dhumaatti waan hojii isaaniitiif ta'u maal ta'uuf jiru jedha. Argachuuf jiru. Maatewos boqonnaa 16:27 ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira yemmuus adduma addaan akka hojii isaaniitti gatii isaanii maal godha jedha. In kennaafi jedha. Kanaaf nam hundumaafuu akka hojii isaatti Filiphisius 3:19 irraas dhumti isaanii badiisaa garaan isaanii waaqayyoo isaaniiti salphini isaanii ulfina isaaniitti lakkaa'atu yaada garaa isaanii waan lafaa irratti maal godhu jedha hidhatu jedha. Dhumni isaanii badiisaa garaan isaanii waaqayyoo isaaniiti. Jechi garaan isaanii waaqayyoo isaaniiti jedhu kuni nyaachuuf jiraatu jechuudha. Bakka jireenyi isaanii uf quubsuudhaaf yaada garaa isaanii galmaan gachuudhaaf. Salphini isaanii ulfina isaanii itti lakkaa'u. Bara kana keessa waan ta'u kana caala baay'ee ibsa kennuun hin barbaachisu. Namoonni baay'een kutaan salphina isaanii ulfina isaaniif ta'ee yeroo arginu jechuudha. Yaada garaa isaanii waan lafaa irratti maal godhaniiru hidhataniiru. Kanaaf hojjettoota akkasiirraa of eeggachuun yookaan immoo dogongora fakkeessanillee yoo deeman guyyaa tokko ifatti ba'uun isaan waan hin hafneef jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa dhumatti maal godha jedha. Ifa baasee yaa dargaggeessa dargaggummaa keessatti waan garaa keessatti tole hojjedhu garuu waan hundumaa maal goota jedha. Deebii itti laattaa jedha. 16 ani irraan deebi'aa namni tokko gowwaa ana hin se'in yoo kana ta'uu dhabaate garuu anis immoo xinnoo akka of jajutti akka gowwaatti illee nan fudhadha jedha. Amma Phaawulos akkitti kanaan booda 16 gaditti aga lakkoofsa muraasaa kan inni dubbatu akka gowwaatti jedhee ka'eeti akkam godha akka nama fooniitti jechuudha. Akka 17 irraa waa'ee amanannaa of jajuu kanaaf akka isa gooftaan dubbachuuf anaaf kennetti otoo hin ta'in akka nama gowwaatti nan dubbadha jedha. Akka nama gowwaatti jechuun akka nama beekumsa ofiitiin dhaadatuutti mee nan dubbadhaa jedha. Ogummaan beekumsi jalqaba ogummaa waaqayyoon sodaachuudha. Waaqaan ala ta'uun maalidha? Gowwummaadha. Akka nama waaqaan alaa ta'etti mee nan dubbadhaa jedha. Namoonni baay'een akka yaada fooniitti of jaju erga ta'ee anis ofan jajaa jedhee akka nama maalitti dubbadha jedha.
akka nama fooniittan dubbadha. Isiniyyuu ofii keessaniif ogeessota taatanii warra gowwootaaf gammachuudhaan hin dandeessuuf miti. Namni garba yoo isin godhate, yoo isin irraa nyaate, kuchaa argatee harka isaa keessa yoo isin galfate, yookiis asii gadi yoo isin ilaale, yookiis maaddii keessan yoo isin kabale hin dandeessuuf jedha. Hin obsituufi yoo gad isin qabes, yoo isin kabales, yoo of jala isin galfate hin obsituufi. Nuyi garuu jedha 21 irra waan akkasii nama irratti gochuun dadhaboo akka turre yella'aanan dubbadha jedha. Waan akkasii maal hin goone jedha. Nama tokko irrattuu hin raawwanne akka fooniitti dubbadha jedhaadha qofa beeka. Akka fooniitti maal ta'an dubbadha? Yellaa dubbadha. Akka fooniitti oduu akkas godhee jiraate silaa maal godhatu? Hin boona ture. Nus akkasii hin goone jedhatu. Garuu yellaan dubbadha. Garuu jedha. Waanuma namni tokko ittiin of jajuudhaaf ija jabaatu anis isumaaf ija nan jabaadha. Kanas akka gowwaattan dubbadha jedha. Yeroo baay'ee Phaawulos akkas jedheera jedhu garuu Phaawulos ila adda baasee akka itti dubbatan lafa akka gowwaattan dubbadha. Akka nama fooniittan dubbadha jedha. Warra Ibrootaa waan ta'aniif anis maalidha jedha. Akkasuma warra Ibrootaati. Warra Israa'el waan ta'aniif anis akkasuma. Sanyii Abrahaam waan ta'aniif anis akkasuma sanyii Abrahaamiiti. Hojjettoota Kiristoosii waan ta'aniifi gaafii gaafataa deemu. Abrahaam sanyii Abrahaam waan ta'aniifi akkasumas Ibroota waan ta'aniifi Israa'eloota waan ta'aniifi anis akkasuma jedha. 23 irraa hojjettoota Kiristoosii waan ta'aniifi jedheeti isatti immoo nan caala jedha. Kana akka nama qalbii dabarseetti dubbadhaa jedha. Akka nama maal ta'etti? Akka nama qalbii dabarseetti. An baay'ee caalchisee itti dadhabee, baay'ee caalchisee itti hidhamee, rukuttaa lakkoofsa hin qabneen rukutameera. Yoo baay'ises an afaan boollaa ga'ee deebi'eera jedha. Dhageeffadhaame waan inni jedhu hin dubbifna. An si'a 5 harka Yihuudotaatti qacceedhaan 41 hir'uun reebameera jedha. 40 reebame jedha. Si'a 3 uleedhaan dhaanameera. Si'a 1 dhagaadhaan rukutameera. Si'a 3 caccabaa markabaa irra ture. Guyyaa tokkoof halkan tokkoof galaana keessa ture jedha. Ana deemsa har'aa borii keessatti bishaan guutuudhaan doorsifamaa, warra saamtuudhaan doorsifamaa, saba kootiin doorsifamaa, warra saba koo hin ta'iniin doorsifamaa, mandara keessatti doorsifamaa, lafa onaa keessatti doorsifamaa, galaana keessatti doorsifamaa, obboloota sobaatiin doorsifamaa tureera jedha. Laalamee waan Phaawulos keessa dabarse. Namoonni kun dhiphina kana, rakkina kana odoon argin, waa'ee ofii isaanii iddoo guddaa ofii laatanii, akka waan dadhabaniitti, akka waan iddoo guddaa qabaniitti yeroo isaan dubbatanii, akka nama qalbii dabarseetti miyaanis nan dubbadha jedha 23. Kanas akka nama qalbii dabarseetti dubbadha jedhee argina jechuudha. Akkamitti akka inni reebame, akkamitti akka inni dhiphate, boolla du'aa afaan ga'e akkamitti akka inni deebi'e, keessaa obboloota sobaatiin akka inni doorsifamaa ture, alaa bakkeedhaa akka doorsifamaa ture argineeti jenna jechuudha. Obboloota sobaatiin. Hojiitti dadhabuu, rakkina, halkan baay'ee hirriba malee buluu, beela dheebuu, yeroo baay'ee agabuu taa'uu, qorra keessatti qullaa taa'uu baachaa ture jedha. Mee dhiibbaa Phaawulosiin irra Kiristoosiif jedhee ga'e ilaala. Warri bara fe'anaa makiinaa addaatiin iddoo VIP adda addaa taa'anii manni isaan ijaaran, bakki isaan jiraatan, gaardiin isaan ittiin eeggaman lakkoofsa qabu. Kanaafidha wangeela kan biraa Phaawulos kan inni jedheef, Kiristoosii kan biraa wanti Phaawulos jedheef, hafuura kanaan dura fudhattan ala hafuura biraa kan inni jedheef. Hafuurri nu fudhanne hafuura abboonni keenya fudhatanidha. Hundee bartootaatiif, hundee raajotaa irratti maal taaneerra? Hundoofneerra. Kanaaf bu'uurri dhugaa kennaa isa kanaadha jechuudha. Akka waldaa Adiventistiitti Bible in the Bible alone jedha hundeen kenna. Macaafa qulqulluu qofa. Inni barraa'e maal jedha? Kaleessa akkuma qorataa turre jechuudha. Kana malees guyyaa guyyaatti waldoota kiristaanaatiif yaadda'uun anatti ulfaachaa ture jedha. Kana hundumaa caalaa kanatti ulfaachaa ture maalidha jedha? 28 irraa. Kana malees
guyyaa guyyaatti waldoota kiristaanaatiif yaadda'uun anatti maal ta'a ture jedha. Ulfaachaa jira jedha. Rakkina gubbaa irraa ibsaa ture hundana ulfaachaa jira hin jenne. Kanatti ulfaataa jira jedhe maal? Waldaa isaatiif yaadda'u. Obboloota koo. Kiristoosiin Geetsemanitti kan dafqa dhiigaan makaa isa dafqisiise. Tumtoo namoonni tumanii miti. Kan isa boochisaa turellee, kan isa ajjeesellee tumtoo namoonni tumanii miti. Cubbuu keenya isarratti wal gaheetu isa ajjeese. Yakka keenya isarra wal gaheetu isa ajjeese. Gaafa inni gara Yerusaalem harree yaabbatee seenu Hosaanaa jedhanii gaafa namoonni karaatti meexxii lafa kaa'aniif Kiristoos garuu maal ta'a seenaa ture? Imimmaan booyaa seenaa ture. Harree yaabbatee imimmaan dhangalaasaa ture. Hin beekne isaan ammallee akka inni mootii ta'uu yaadaa turan. Ammumallee maal qaba jedheen akka ilmoon lukkuun ilmoolee ishee of jalatti qabattu si'a baay'ee of jalatti isin qabachuuf yaalee ture. Ammumas maal ta'a oduu yeroo itti isin dhufaa oduu hubattanii jedhaa ture. Hin hubanne waa'ee waldaa isaanii anaaf hin boo'inaa maal keessaniif boo'aa jedhaa ture. Ofii keessaniif boo'aa jedhaa ture. Kanuma keessatti akkuma Kiristoos dhiphataa ture Phaawulosis rakkinuma gubbaadhaa gad ibsine kana hunduma oduu jiru waldoota kiristaanaatiif yaadda'uun anatti ulfaachaa jira jedha. 29 irraa. Namni tokko hin dadhaba yoo ta'e ani immoo isa wajjin hin dadhabuure jedha. Namni tokko cubbuutti yoo kufeef waa'ee isaatiif garaan koo ana hin gubatuure jedha. Obboloota koo waliif dadhabuu akkanaa kanarraa yoo hin baane samiidhaaf qophoofne jechuun soba. Soba. Waliif dadhabbiin nama tokkoo dadhabbii koo ta'ee natti dhagahamuu qaba. Cubbuutti kufuun nama tokkoo anaafis maal ta'uu qaba? Dhukkuba natti ta'uu qaba. Garaan koo nan gubatuure jedha. Sababni isaa maal taara waan ta'eef? Samii dhabaara waan ta'eef. Samii dhabaara waan ta'eef. Roomee 14:1 irraa akkana jedha. Namni dubbii amantiitti dadhabaa ta'e ofitti qabaa. Isa ofitti qabuun keessan garuu yaada inni fudhate morkachuudhaaf hin ta'inii jedha. Yeroo nama ofitti qabdan dadhabbii isaa keessatti cubbuu isaa maal gochuufi miti? Hirmaachuufi miti. Garuu akka inni achi keessa ba'uuf maal gochuu qabna? Ofitti ibsuu, ofitti qabuu, dhugaa isa wajjin mari'achuu qabna. Kun hidhata hamaadhaan warra amananii wajjin walii hidhamin ka jedhu ni miti. Cubbuu keessa seenuudhaan isatti hidhamuu duun taane akka inni cubbuu keessa ba'uuf maal gochuu? Isa gargaaru. Tokkoffaa Qorontos 2:3 irratti dubbifnee turre an dadhabbii sodaa fi rom'aa baay'eedhaan isin bira ture jedhaayu. Tole 30 irraa of jajuun yoo anaaf ta'e immoo wanta dadhabbii koo agarsiisuun of nan jaja jedha. Boqonnaa 12 keessatti in laallaa boroo Waaqayyo nu gargaare an of jajuun yoo anaaf ta'e maal kootiin of jaja jedha. Of jajuun yoo anaaf ta'e immoo wanta dadhabbii koo agarsiisuun maal ta'a jedha. Of jaja waliin jirra miti? Of jajaa jedha. 31 irraa akkas jedha. Hundi keessaniyyuu biraan baa dubbisaa. Waaqayyoo fi abbaan gooftaa Yesuus galateeffamaan bara baraa akka soba hin dubbanne maal godha jedha? Hin beekaa. Waaqayyoon eenyu jedhee mul'isa ibsa asirratti? Abbaa gooftaa Yesuus. Waaqayyo abbaan gooftaa Yesuus galateeffamaan bara baraa akkan soban dubbanne maal godha jedha? Beekaa jedha. Beeka jedheetiin jedhee jechuudha. Kanaaf yeroo eenyummaa isa Waaqaa dubbatu akkuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti dubbate Waaqayyoof abbaan gooftaa Yesuus. Yoon jecha kana Oromoffaan tariitii akka biraatti dubbise Ingiliffaallee irra deebi'een lakkoofsa 30 irraa dubbisa. The God and the Father of our Lord Jesus Christ. Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, now that I lie not. Akkan hin sobne Waaqayyoof abbaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekaa jedhee Waaqa abbaa maqaadhaayu. 32 irraa mandara Damaasqootti inni mooticha Areexaas jalatti bulchaa biyyaa ta'e ana qabsiisuudhaaf
karra mandarichaa eegsisaa ture. An garuu guboodhaan karaa qaawwa masaraa mandarichaa gadi buufameetan qabaa isaa jalaa ba'ee jedha. Rakkina kana hundumaa keessatti akkamitti akka inni dhugaadhaaf dhimmaa ture argineetiin jenna. Kunillee akkuma boqonnaa 11 Qorontos 11 irraa dubbatu akka Kiristoos hin fakkaadhe na fakkaadha akka inni jedhe as keessatti tuqaan Kiristoosiin ittiin fakkaatu dhiphina ofii hundumaa keessatti waldaadhaaf akka inni dadhabaa ture. Rakkinni jedhame hundinuu akka ragaa ture argineetiin jenna jechuudha. Kanaaf nus jabaannee dhugaatti qabannee warra dhugaaf jiraatu akka taanu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu. Ameen. Hundumti keessaniyyuu eebbifamaa. Dhugaadhaa wangeela isa dhugaa isatti Phaawulos dadhabe isa Phaawulos lallabe nus karaa isaa irra fiigicha keenya itti fufnee galma keenya akka geenyu Waaqayyo hunduma keenya yoo nu haa gargaaru eebbifamaa jedha. Gaafileen adda addaa jiraate gaafilee adda addaa barreessuu dandeenya. 12-13 erga xumurree kaaneen booda gaafilee irra mari'annaa. Achiin booda mata duree tokkotu jira kane. Ka'eeru ka jidduu seensinaa gama mata duree 2-3 dhimma mallatteeffamuu dhimma bokkaa booddee akkasumas waa'ee gaarreen lamaanii jedhu kakuumuufaaf ayyaanaaf seera jechuudha. Bira qabnee ilaalla. Achiin booda macaafa kamiin akka qorannu wajjinumaan mari'annaa. Isa dhageenyetti akka jiraannu Waaqayyo nu haa eebbisu. Eebbifamaa lafa nagaa oolaa jedha. Mee kadhataan xumurraa asumaa wajjinumaan kadhata godhannaayyuu hin kadhanna. Abbaa keenya gaarii gooneessi galateeffanna. Jiraachuu keenya isa eeyyamteef. Qaawwa keenya isa nuu cufteef. Inumaayyuu mootuu keessa dabarsitee hirriba edaa nagaan kaane ganama kanas guyyaa kanaaf dubbiisniif ta'u jettee ciree ganamaa waan dhugaa kennu nyaachifteef. Nutis akka dhugaa keetti akka jiraannuuf akkuma Phaawulos keessaa rakkina alaa rakkina obboloota biraa rakkina diina biraa rakkina kallattii hundumaa keessa ture jedha. Kan hundumaa keessattuu ba'aa kanatti ulfaate waa'ee waldaati jedha. Nus waa'ee dhugaa kanaa waa'ee walii kennaa dadhabbii nuti ta'e waliif kadhataa wal wajjin gara fuulduraatti deemaa dhufaatii kee namoota ariifachiisan akka taanuuf hunduma keenyayyuu nu gargaari. Waan nu gargaarteef immoo maqaan kan kee haa ulfaatu. Ammas dhuma jireenya keenyaa nuuf tolchi. Guyyaa har'aa addunyaatti yeroo baanu fannoo duubatti akka dhufannuuf nu gargaari. Aarsaa galgalaatiif nu qopheessi. Maqaa tokkocha ilma kee isa jaalattee fannoo irratti dabarsee nuu kenniteef jettee abbaa. Ameen. Eebbifamaa lafa nagaa oolaa.